Oromoon ilmaan lama dhale. Innis Booranaa fi Bareentoo. Bareentoo, Karrayyuu, Dhummugaa, Murawwaa, Humbannaa fi Qallo. Gosa gurguddoo shanan bareentummaa keessaa naannoo Harargee gosa gurguddoo sadiitu qaba. Isaanis Murawwaa, Ituu, Humbanna, Anniyyaa fi Qallo afran Qalloo kan jedhamu kan. Garee damee bareentummaatti yoo dhufnu garaagarummaa guddaan barreessitoota seenaa fi manguddoo gidduuttis ni mul'ata. Tokko manguddooleen ilmaan shan akka qabuun ibsan. Isaanis Karrayyuu, Dhummugaa, Murawwaa, Humbannaa fi Qalloo kan jedhu yoo ta'u lakkoofsa isaanii kana manguddoon shan ta'uu isaanii akkaataa itti ibsu heera shanan bareentummaa mana odaa bultuun namni nama ajjeese gumaan isaa 100 bareentuma shanan fardi gama galee nama nyaataa jetti Oromoon. Inni lammaffaa Alaqaa Tsimeen ijoollee 6 qabaa jedha. Innis Liiban, Walloo, Jiillee, Aboo, Luubaa fi Balla'ee jedhama. Haa ta'u malee kan inni himuuf manguddootni hidda ofii himatan gonkumaa walitti hin dhufu. Isaan kunis gosoota Walloo Kibbaa fi Shawaa Kaabaa keessatti argaman malee kan bareentuu maraatii miti. Kanaaf seenaan kun seenaa sirriiti jechuun ni danda'ama. Inni biraa isa abbaan Baahiree immoo ilmaan 6 qabaa jedha. Akka jecha isatti ijoolleen bareentumaa Karrayyuu, Murawwaa, Ituu, Waaranticha yookaan Waranaashaa, Akkichuu fi Humban. Waa'ee Akkichuu irratti yaadni jiru lama. Manguddoon Akkichuu ilma bareentummaati jedhu. Haa ta'u malee inni gara Jijjigaatti galee eega hafee booda manguddoonni seeraan itti jiigsi akka jecha manguddootaatti. Akkichuun bareentumarraa baafnee hangafa ilmaan Humbannaa kan ta'e, Qalloon ammoo ilmaan bareentumaa taasifne jedhanii heeran. Akkichuun ilma oborraa Qallooti. Innis dhaheen dhalfata. Dahee ammoo Boombeen uummate. Boombeen kun baaddee Jijjigatti galee achumaan hafee jedhu. Akkichuun bareentumatti hin deebine, Jijjigaa yaa'anii hin deebine jedhama. Sadeen bareentumaa Harargee keessatti argaman hidda dhaloota isaanii ilaalchisee garaagarummaa barreessootaa fi manguddoo jidduutti mul'ata. Inni tokkoffaan Humban. Hidda dhaloota Humbannaa ilaalchisee odeeffannoon barreeffamaa fi manguddoo irraa dhiyaatu bifa 3 qaba. Humbanna ilmaan Oromoo Humban. Hidda dhaloota Humbannaa ilaalchisee odeeffannoon barreeffamaa fi manguddoo irraa dhiyaatu bifa 3 qaba. Humbanna ilma tokko qofa akka qabaa kan jedhu. Innis Anniyya. Humbanna ilmaan 2 qabaa. Isaanis Qalloo fi Anniyya kan jedhanis jiru. Gariin immoo Humbanna ilma 3 qaba. Isaanis Raayyaa, Asaboo, Azaaboo fi Ashaaggeedhaa jedhu. Akka afoola manguddoo baay'eetti Humbanna Anniyya dhale. Anniyya immoo haadha warraa isaa lamaan irraa Kodhellee fi Sadacha ijoollee 7 dhale. Kunis Kodhellee irraa ilmaan 4, afurran Kodhellee isaanis Biduu, Aanaa, Kooyyee fi Maccaa yoo ta'u, Sadacha irraa ilmaan 3, sadeen Sadachaa, Baabboo, hangafa Anniyyaa, Malkaa fi Dambee dhalee jedhu. Walumaa galatti Oromoo irraa caalaa yoo sanyii lakkaawwatu karaa abbaatiin malee karaa haadhatiin miti. Gara biraatiin afran Kodhellee fi sadeen Sadachaa kan jedhaman maqaa dubartiiti. Haadha warra Anniyyaa irraa akka moggaafamanitti mirkanaa'a. Kodhellee gosti ishii ala yogguu ta'u, Sadacha immoo jaarsoo dagaatii jedhan. Waa'ee moggaafama kanaa manguddootiin akkanatti ibsu. Kunis akkamitti maqaan Anniyyaa Humbannaa akka itti dhokate addeessa. Latiisa Humbannaa. Humbannaa Anniyya dhale. Anniyya Sadachaa fi Kodhellee. Sadacha Baabboo, Maccaa fi Malka. Kodhellee Dambee, Biduu, Aanaa fi Kooyyeedha. Inni biraa Marawwa. Akkuma hidda latiinsa Humbannaa inni Marawwallee ragaa bifa 3 of keessaa qaba. Marawwa ilma tokko qofa qaba. Innis Ituudha kan jedhamudha. Warri kaan ammoo ilmaan 2 qaba kan jedhanis jiru. Innis Ituu fi Raayyaadha. Warri ilmaan 3 jedhanis jiru. Kunis Kura, Galaanii fi Waareedha. Latiinsi Murawwaa Kura, 4 mana Ituu, 5 mana Baabboo fi Galaani. Warri jedhanis jiru. Asirratti wanti nama dinqu tokko ammallee Kuraa fi Galaan haadha warraa Ituu malee dhiiraa miti kan jedhus jiru. Kanaaf wanti aadaa Oromoo keessa hin jirre kun
haadha waamamu bakka hedduutti deddeebi'ee waan ka'uuf wanti kun gadi fageenyaan qoratamuu qabaa jedhu. Gama biraatiin warri tokko tokko ilmaan murawaa bareentummaa yogguu gabaabinaan ibsan kura, galaanii fi warree jedhamu. Ilmaan warree kun iddoo baay'eetti faffaca'anii isaanis akkanatti ibsu. Ilmaan warree fincaan abbaa tokkichaa, tiruu haadha tokkichaa, waldiddee lammiin addaan himatee jedhu. Fakkeenyaaf kararraa warri jedhaman ilmaan dansuu warree hawwiyyaa himatan. Badiin ilmaan heeruu warree humee himatan. Manqataan ilmaan subboo warree oborraa himatan. Meettaan ilmaan garasuu warree alaa himatan. Obboon ilmaan digaluu warreen karrayyuu himatan. Gama biraatiin warri murawaa ilmaan tokko qofa yookaan ituu qabaa warri jedhus tarii obboleessi isaanii raayyaan gara kaabaa jiruuf irraanfatamee ta'uus ni malaa jedhu. Gama kaaniin ammoo warri ilmaan sadii qaban jedhuun haadha warra ituu lamaaniif ilmaan isaa kan mana baabboo keessatti argaman waan walitti dabalatan fakkaata. Ilmaan ituu keessaa hangafni baabboo yoo ta'u, baabboo keessatti ammoo hangafti gusuu ta'uu isaa akkamitti mirkaneessu? Yoo gusa jiraachuu baate dubbiin hin guutuu jedha. Warri biroo ammoo alga hangafa ture jedhu. Ituun sagali qaalluu beerree yookaan qaalluu ulfinaa wajjin 10 jedhama. Qaalluu ulfinaa kun galaanitti yookaan 5 mana baabboo yookaan 5 mana galaan lakkaawwatu. Hangaftichi qaalluu ituu beerreedha. Innis qaalluu Oromoo keessatti quxisuudha. Hangafni kaarrayyuu abbaa warraa kaarratis jedhama. Inni biraa qalloo damee bareentummaa keessaa quxisuu kan ta'e qalloo manguddoota hedduu keessatti mirkaneeffamu warri barreeffaman kaayan tokkoo fi manguddootni muraasni qalloo kan humbannaatis jedhu. Garuu manguddootni Harargee irra caalan qalloon bareentooti jedhan malee kan humbannaatis hin jedhan. Ilmaan qalloo irratti darbee malee garaagarummaan manguddoo jidduuttis hin mul'atu. Ilmaan qalloo 4 isaanis oborraa, baabbilee, dagaa fi ala jedhu. Ilmaan qalloo keessaa hangafni oborraa yoo ta'u quxisichi ala. Warri tokko tokko akka dogongora uumaa ammoo noolee ilmaan dagaa akka ilmaan qallootti fudhatan. Namni tokko tokko ammoo dogongora dagaa mataa isaa kan utuluu qallooti jedhu. Ilmaan oborraa 4 yoo ta'an warri 3 jedhanis jiru. Akkichuu isaa Ogaadeen keessa ilaalchisee eenyu akka ta'e yaada lamaatu jira. Muummeen isaa akka ilmaan bareentoo ta'e warri ibsan yeroo booda gara Somaaleetti godaanee gali jedhanii galuu dinnaan abaaramee seeraa ilmummaa bareentummaa keessaa bahees jedhu. Inni lammaffaan akkichuun 4 oborraa keessaa isa tokko jedhu. Isaan kamtu dhugaa akka ta'e beekuuf yaadni lamaanuu qoratamuuf baannaan ta'uu qaba jedhu. Akkichuun Ogaadeen keessaa kunis balbala 12 akka qabu ibsamu. Ilmaan qalloo keessaa inni lammaffaan baabbilee jedhama. Ilmaan gudeedaa kan jedhaman areellee fi heebaan yoo ta'an warri areellee fi miyyee jedhamanis jiru. Ilmaan barcummaa immoo hawwiyyaa fi gundhabee warri jedhamus warra bartallee yookaan warra burbusii fi warra karallee kan jedhamanis jiru. Garuu walumaa galatti addaan qoodamuu irbuudha waan jedhamaniif hundumtuu akkuma ilmaan baabbileetti fudhataman. Ilmaan qalloo inni sadaffaan daga yoo ta'u ilmaan isaa noolee, jaarsoo fi hummeedha. Gosa hummee ilaalchisee yaada adda addaatu lamaatu jira. Tokkoffaan hummeen gurmuu lamatti qoodan. Innis onnayyaa fi bursub yoo ta'u inni lammaffaa immoo hummee balbala 12 qabaa jedhu. Yaadni kun isa kamtu sirriidha kan jedhuuf waan qoratamuu qabudha. Gosti jaarsolii fi baabbilee qunnamtii bara dheeraa irraa kan ka'e warri sanyii isaanii Somaaleetti lakkaawwatan jiraachuu isaanii barreessaan tokko akkanatti ibsa. Those two Jarso and Babbile last half the skirmers of their culture. They have come to resemble in the Somali, even take on the Somali genealogy. They are counted in the Ogaden family and given them Bahgari. Gosoonni lameen jaarsoliif baabbilee kun aadaa isaanii isa durii gataniiru gara dhala Somaaleettis of dabalaniiru. Inumaayyuu hidda latiinsa Somaalee fudhataniiru.
akka mana yookaan maatii ogaadaniittis fudhatamanii maqaa Bahagar jedhamu kennameefeeraas jedhu. Haa ta'u malee warra Oromummaa isaanii cimsatanii fi latiinsa ofii sirriitti addaan baasanii beekan ta'uu isaanii ragaalee adda addaas ni mirkaneessu. Gosa qalloo keessaa inni qoxisuun ala warri tokko tokko ilmaan alaa kan gudeeda jaha yogguu jedhan jahan hafan ammoo warra Oromoota irraa ufitti makamee ilmaan taasifames ni jedhan. Ilmaan 12 alaa kan jahan dullachaa fi jahan galalchaa jedhanis jiru. Warreen jahan dullachaa jedhaman Abbaaddo, Nuunno, Kakoo, Bubbu, Diramuu fi Abbayyaa yogguu ta'u warri jahan dulalchaa jedhaman ammoo Meettaa, Galaan, Arroojii, Eerree, Gooloo fi Guttayyuu jedhamu. Ilmaan jahan galalchaa kan Arsii irraa Eerree, Mandayyoo keessa Raayyituu irraa, Karrayyuu irraa, Goloo, Galaan, Guttayyuu fi Ituu irraa Arroojii fi Meettaa ala akka fudhateettu ibsu. Hangafni ilmaan alaa Abbayyii ture garuu isa qoxisuu fi beekaa kan ta'e Abbaadho seeraan hangafa taa'ee jedhama. Ilmaan murawwaa bareentumaa kan ta'an Oromoota Ituu amma godina Harargee Lixaa jedhaman beekaman keessatti bal'inaan qubataniiru. Shawaa Bahaa keessaa aanaa Fantaallee keessas jiru. Akka barreeffama tokkotti Ituun Oromoo resettlement are scarce through the western part of Churchill region and beyond on the region to the southern margin of far south of area between Rammis and Wabee Shabalee. Akkuma walitti tuqamuuf Oromoonni Ituu dachii Carcar keessatti fi achirras dabree gara dhuma daangaa kibba Affaarii fi gara kibbaatiin ammoo naannoo laga Rammisii fi laga Wabee Shabaleetiin bal'atanii jiraachuu isaanii ibsa. Itti dabalees akka jedhan from relative recent time Nolee ala jaarsa Oromoo have migrated to Carcar and established settlement among the Ituu. Kunis yeroo dhihoo irraa jalqabee koo garaa irraan kan Oromootiin Noolee alaa fi jaarsoo gara biyyattiitti godaananii qubachuu isaaniitti ibsa. Walumaa galatti Ituun mana lamatti qoodamuudhaan kan qubatan 5 mana Baabboo fi 4 mana Ituu jedhamanii qoodamu. 5 mana Baabboo jechuun Baabboo, Alga, Galaan, Waaree fi Gaammoo irra caalaan karaa ganda Karra Qurquraa irraa gara lixaa hanga magaalaa Bordaddeetti qubatanii jiru. 4 mana Ituu jechuun Addayyoo, Arroojii, Waayyee fi Baayyeen Qurquraa irraa gara bahaattiin hanga Burqaa Machaarratti qubatanii warreen jirudha. Haaluma kanaan wirtuuwwan qubannaa gosoota lamaan hoggaa ilaallu Addooyyee fi Baayyeen amma aanaa Bookee jedhamu keessatti, Waayyeen aanaalee Ancaar Gubbaa, Qorichaa, Habroo, Salqee fi Bookee, Arroojiin aanaa Daaroo Labuu keessa qubataniiru. Wirtuuleen Baabboo aanaalee Qunnee fi Bookee, Alga aanaa Hirnaa keessa, Gaamoo aanaa Mi'eessoo hanga Hilfataa, Galaanii fi Waaree Midhayduu, Baddeessaa fi Sagalan Gaadullaa, Waaccoo fi Lufii qubataniiru. Walumaa galatti aanaalee akka wiirtuutti gosa Ituu tuqaman keessaa gosti hedduun wal keessa qubatanii jiraata ta'uu isaanis beekamaadha. Anniyya. Oromoon Anniyyaa gosoota Harargee keessatti argaman keessaa isa tokko. Anniyyaa Oromoo live in southern Gaara Mul'ataa region that extended in western Rammis and the eastern short distance beyond the water Gobelle. Akka jecha kanatti Oromootni Anniyyaa kibba Gaara Mul'ataa keessaa gara dhihaatiin hanga laga Rammisii fi gara bahaatiin haga ganda water Gobelletti jiraatudha. Onni Anniyyaa Gaara Mul'ataa keessa haa ta'u malee kan isaan bal'inaan jiraatan garuu naannoo gammoojjii Gaara Mul'ataa akka ta'es ni beekama. Kana malees aanaa Bookee irraa kaasee gammoojjii Gaara Mul'ataa hunda darbanii hanga magaalaa Mulluutti dhiyaatanii akka argamanis ni dubbatama. Gammoojjii Gaara Mul'ataa hunda darbanii hanga magaalaa Mulluutti dhiyaatanii akka qubatanis ni dubbatama. Walumaa galatti Anniyyaa Franqalloo fi Ituu irraa gara kibba koonyaa Gaara Mul'ataa jedhamu daangaa naannoo Somaaliitii fi godina Baalee fi Arsii gidduus qubateera. Inni biraa Afranqalloo. Waa'ee Afranqalloo yookaan qubsuma Afranqalloo